Nargeeba wanta adda jira har'a holqa naasi'ol ka jedhamu kana arguu danda'ee jira akka dhageetti naannoo kanatti holqa kan duwwaa miti ka jiru ka biraallee ni jira Harargee bahaa kan himame kan beekamu sana alatti qabeenya uumamaa adda seenaa adda akka qabu barumsa guddaa irraa argadhee jira Harargee bahaa akkuma beektu gogee rakkatee akka biyyaa baheetti kan dubbatamu garuu Harargee naannoo Harargee bahaa walii gala waggaa 1000 lakkaa'amu ummata jiraate ummata hayyummaaf waa kalaquu danda'u holqa duwwaa miti akkaataa fardoolee san waggaa 500 tursiise ummanni kun hayyummaa isaa beekumsa isaa obsa isaa of dabarsee uumamaa kabaja qabu kan itti agarsiisedha arbi jira fardooleen jiru dhakaan garaa ni jira laamis giraanaayitiin naannoo kana jiru qabeenya guddaadha rakkoon guddaa naannoo Harargee bahaa jiru daandiidha infrastructurein jiru daandii sanatti yaannee karoorfannee baafannee jennaan waan turizimiif ta'u waan qonnaaf ta'u waan seenaa garaa beekumsaan keessaa baasuu danda'an akka Harargee bahaa keessa jiru arguu danda'ee jira Harargee bahaani naannoo Sumaalee naannoo Hararii Oromiyaa handhuura ta'e walitti qabsee kan argamudha naannoo Harargee bahaa misoomsuu dandeenye jennaan Jijjigaan illee ni misooma Hararii illee ni misooma kana gidduudha qabeenyi baay'ee kan jiru qabeenya kana akkaataa kamiin baasne akka addunyaan argu goone ijoolleen Harargee qabeenya kana irraa buufattee naannoon kun manni kun bu'aa irraa buufachuu danda'e qe'ee irraa ka buqqa'u osoo hin taane qe'ee isaatti jiraatee seenaa isaa aadaa isaa akkaataa kamiin eeggachuu danda'a akka jedhu hojii boriftaan itti yaannee hojjechuu qabnu ni ta'a egaa maqaan ganda kanaa bilisummaaf tokkummaadha bilisummaaf tokkummaan ergaa guddaa of keessaa qaba uummanni kun bilisoomu ofiin of bulchuu eenyummaa ofii seenaa ofii aadaa ofii qabeenya ofii tikfachuu fedhii qabu maqaa moggaaseen ibsee jira garuu bilisummaa duwwaa osoo hin taane amantaa tokkummaas qaba bilisummaa ni barbaada eenyummaa isaa qabeenya isaa bulfachuu ni barbaada gama biraatiin immoo tokkummaa yaada bilisummaaf tokkummaan hiikkaansa baay'ee guddaadha bilisummaa gonfachaa bilisummaa ofii qabachaa gama biraatiin tokkummaa akka biyyaatti jiru immoo utubee jiraachuuf ummata hawwii qabu ta'uusa maqaa isaarraa kan maqaa moggaafame irraa kaane dubbachuu ni danda'ama kanaaf ummatni bilisummaaf tokkummaa jaallatu kun ummanni seenaa addaa qabu kun ummanni qabeenya akkasii qabu kun xiyyeeffannaa argatee xiqqoo gargaaramee jennaan seenaa addaa misooma addaa hojjechuu akka danda'u gaaffii tokko iyyuu hin qabu ummanni Harargee naannoo Iluu Baabur jira naannoo Wallaggaa jira bakka deemetti ka beekamu kanaan duwwaa miti kanaan qotee biyya misoomsa halkanii guyyaa hojjetee jiruu ofii jireenya ofii jijjiiree naannoo isaafillee misooma fida ummanni kun maaliif buqqee yoo jenne xiyyeeffannaa dhabeeti karoor bocomu hundi seenaa qabeenya isaarraa kaka'u osoo hin taane alaa ka dhaga'amu waan ta'eef odeeffannoo gahaa ta'etu hundeeffamne poolisii garaa bocuu waan hin dandeenyeef ummanni kun qe'ee isaarraa buqqaa ture malee qabeenyi naannoon kun qabu dirqama qonna ta'uu hin qabu qonni nuun ta'u taanaan maarbiliif giraanaayitii baasne gabaa addunyaaf oolchuu hin danda'ama akkaataa kamiin qabeenya keenya barree sanammoo itti gargaaramne jiruuf jireenya ummata keenyaa naannoo keenyaa biyya keenya akka waliigalaa jijjiiruu dandeenya ka jedhu sirnaan ilaaluu barbaada xiinxaluu barbaada ummanni keenya ummata addaa addummaa isa kana gartu waggaa 1000 kan eege bakki kun akkam banneef ummanni Harargee bahaa harkaan qoteetu daandii baase mootummaa miti ka baase ummatichi wanti kun dhokochuu hin qabu jedhu harkaan soqee daandii baase ummata akkasitti ummanni keenya bakka kalee deemisan fardooleen bishaan qabu ummata nyaata dhiyeessaaf ummatichi nyaata hin qabu fardooleen akkam banne garuu nyaata dhiyeessaaf ummatichi bishaan qulqulluu hin qabu jaraaf garuu bu'aan bu'aachi geesse akka jarri hin banne godha ummata akkasii seenaa beeku ummata aadaa beeku ummata qabeenya uumamaa kabajuu waliin jiraachuu danda'u
ummata akkasii kana tiiqanii irraa baratanii gargaaruun danda'amee jennaan waa baay'ee jijjiiruu akka dandeenyu agarsiisa. Gama kootiin dhufaatii kootti baay'ee gammadeen jira. Barumsa guddaallee irraa argadhee jira. Akkamittiin Harargeef soof Baaleen walitti hidhamanii seenaa akkasii kan addunyaaf baasu kan jedhu immoo boriftaan beekumsa irratti hundoofne kan adda baasu ni ta'a. Ammaaf garuu waan argee bakka kana dhufaatii kootti baay'een gammada. Mootummaa naannoo Oromiyaa keessattuu bulchaa Harargee Bahaa Niskii jajjabeessitee waan na fiddeef waan dinqii akkasii arguu waan hin danda'eef galata gachuuf hin barbaada. Baay'ee gammadeen jira. Egaa uummanni kun Raamadaana keessa ta'eeti tabba akkasii ulfaataa kan wajjin bahee isaafis galata guddaan qaba. Isin arguu kootti dhufaatii kootti baay'ee gammadeen jira. Deddeebi'uun koo hin hafu walagarraa waliin taanee seenaaf aadaa keenya isa awwaara dhoksee kana awwaara irraa kaasnee addunyaatti mul'isnee amantaa jedhuun qaba. Ulfaadhaa naa jiraadhaa horaa bulaa.